warahmatullahi wabarakatuh. Jalatattoota fi kabajamtoota hordoftoota Aamoo Firii Faamilii jira jirtu isiniin jecha akkam nagaa fayyaa. Asitti abbatu jechuudha. Ofii isaatii qopheeffataa isiniin jedha. Isin agarsiisu dagadhe timira. Inni kun immoo saamnaa biyya Arabaatitti warri beeytan hin beeytani. Ana garuu uummanni asitti hin fedhu ananatti qabatteetuma jennaan isiniin jedha. الحمد لله قالني كيتما أتنو ملكسي إلهي أفما جاء كيد إدسا أكباتيكما نمسان أرغتو نقدهن ورحمة الله وبركاته كم جرت الدكتور هي جرت بقى جراتني سنين جرا بقى ربين جرات ساعتي كراني سنجي إيجا هر رمضان أقويا لما فادا مال فكات رمضان سنين جرا نولين جتشودا شربا كنا زفتو فكسو ما جتشودا سمبوسا اللي وجتشو qophoofnee jirra haga xumuraatitti nafaana turan isiniin jedha. Arran tana shorbaa hin guddifne biyya kanattis jechuudha namni waa takka lama afaan kaannaan hin quufaa eega siminaan immoo hin bada jechuun nuti immoo ijoollees qabaannee wanna nurra hafe namni nyaatu hin jiru. Akkasii wama gabaabaa isaa hojjedhaan isiniin jedha hordoftoota kiyya. Guys, zafazafee amma immoo tuyyuu jechuudha. Harjee gingilfadha. Harjee saambusaa jechuudha. Biyya keenya qaqqabsiisanitti saambusaa bitii qophaa'e jedhanii asitti abbatu jechuudha. Ofii isaatii qopheeffataa isiniin jedha. Ego belayan ki wantoota itti dalagu qopheeffataa jira. Inni kun zayitidha. Xiqqoo soogiddaa fi soogiddumaa fi zayiti bishaan ho'a xiqqoo qorrii keessaa bahaniin hojjetan jechuudha. Ajiina saambusa akkasii namni karaa hedduun hojjeta mala garaagaraa fayyadamee jechuudha. Ega belayan ki ya jalqaba irratti agarsiisu ture harka tokkoon tuqee itti harka tokkoon immoo tuyyuu viidiyoo waraabuu naa kaluu didee sanii fi isiniin jedha. Ega belayan keenya biyya namaatitti hojjetaman bitama garuu as keessa illee nutiin agarree hojjetaman hin jira jedhanii mee warri hojjetaman doonoo waraqanni jechuudha saambusaa mara bakkee beektan nutti hima himullee baatan immoo mana ofii keessa taa'anii namni akkuma yeroo namaa deemu jechuudha. Amma inni harka viidiyoo hojjetu gahee hin jiru hojjetuun baay'ee takka bareedan isiniin jedha. Kalas haala salphaadha. Saambusaa hojjetuuf jechuudha. Akkasii inshallah haga xumuraatitti nafaana turaa kana bahullee abdii qaban isiniin jedha. Achitti yeroo biyya alaa jiru waa irraa walaallee waan baay'ee kana hojjennee yeroo nu bahu dide namitti yaa wajjin ganna jechuudha. Sanirraa barannee ka biraan mootiyyuu namni waan balleessu kamirraayyuu hin barataa miire waan akkasiitiin isiniin jedha. Wanti ittiin hojjetamu mootiyyuu jechuudha amma kana soogiddumaa fi zayitidha jechuudha. Egaa balayan kiyya karaaleen saambusaan ittiin dalagamu karaalee hedduu jechuudha. Farraa darratti illee haala kanaan illee jechuudha. Namni kanuma irra isaa salphate irraan hojjetan isiniin jedha. Akkasii ani immoo kanaan maaniin istoofii irratti hojjedhe jechuudha maxxaba shamarratti haala kanaan bakka hedduu ta'a. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka fuune kabajamtoota jaallatamtoota hordoftoota keenya jirra jirtuu bakkee jiraataniin isiniin jedha. Egaa irra soomni guyyaa lammaffaadha. Akkam jirtan warri dadhabdanii furtan jirtani salaamata jedhamoota keenya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalatattoota fi kabajamtoota hordoftoota Aamoo Firii Faamilii jira jirtu isiniin jecha akkam nagaa fayyaa. Jecha Ramadaan illee baga isiniin gahee baga geettanii kabaranaa kabara dhufuuf kabara egeree rabbiin nu haa godhu. Isiniin jecha amma immoo Futura qophoonnee jirra. Haa faxxarroo isiniin jira yeroo. Haa nyaannu hordoftoota keenya. Haa nyaannu haa dhuynu. Wal faana haa dhuynuun isiniin jenna. Egaa balayan kiyyaa saambusaa qopheessine shorbaadha. Ammallee jechuudha maal jedhanii waan kana biyya Arabaatitti ma baariif maqaa isaa jechuudha. Haa nyaannuun isiniin jedha. Koottaa waliin nyaannaa isiniin jedha hordoftoota keenya. Isin agarsiisu dagadhe timira. Inni kun immoo saamnaa biyya Arabaatitti warri beeytan hin beeytani. Ana garuu uummanni asitti hin fedhu ananatti qabatteetuma jennaan isiniin jedha. Egaa balayan kiyya viidiyoon kun ka guyyaa kaleessati.
Ramadana guyyaa tokkoffaa jechuudha. Garummoo gad hin dhiisne isinumatti nagarsiisa jedhee har'aan tana itti dabale jechuudha. Yeroo jalqabatti shorbaa dhiqatanii zafazzafanii eegas waan biraa waan itti aanutti deebi'an jechuudha. Akkasii biyya keenya kana keessatti illee jechuudha. Maashaallah. Namni haguma humna isaatiin jiraata jechuudha. Ka qabu saambusaa tafoonii hojjetatee kan qabne immoo alallee bitatee kun immoo tuyyoo firaafiree garaagaraa jechuudha. Dinnichaa fi waan garaagaraatiin ammas immoo tuyyoo jechuudha. Misiraan waan akkasiitiin fayyadamee jechuudha. Hojjetataa nuti ammasitti harcillee tasaambusaa gono gingilfetaa misira kanallee jechuudha. Keessaa funaananii maal jedhanii mire. Akkasii yaa Allah jireenyi kaasilaa nama taate tamachiisanii garuu haga fedhanillee turan eenyutu gabiyyaa ofiitti gala hinaafu galuu hin dhaban jechuudha. Akkasii yeroon kun immoo yeroo eegatti misirri eega bilchaate jechuudha. An akkaataa itti hojjetan isin agarsiisuuf osoo hin taane oolmama guyyaa bakka hojjuma bohaarraaf inni isiniin jedha. Silaa tartiiban kana kenna isiniin jechuulleen akkas bareeda ture. Haala kanaan ajii nama san ajjannee ammallee misramaa fi homaawwan hojjenne san garaa goonee akkasii fotoorri konni kakale kan kaleetiin isiniin jedha. Egaa akkasii wallahi rabbiin amrii jajjabaataa ta'e hundaa biyya keenya kanallee haalaafisu haa duroomsulleen isiniin jedha. Egaa obboleeyyan kiyyaa isin fedhii keessa yoo ta'e viidiyoo kiyya laayikii tuqaa yoo des isin jedha sheerillee godhaa koomentillee nu jajjabeessan isiniin jedha. Guutuu keessan nama biyya keessanitti galee qalbii fayyaa qaama fayyaa qalbii gammachuutiin soomuu nu haa taasisu. Habbiin immoo hin hafu asittiin garuu achitti illee numa nama dheebessa. Isuma dhugaa hima dheebotan jechuu biyya biraatitti illee yookiin biyya alaatitti illee. Namni kenna baay'inaan jechuudha yeroo lulluuqqii isa fayyadama. Ani immoo bakkee hedduutti kan arge jechuudha. Biyya alaatitti jechuudha. Mana fi jiraadheef yeroo wajjiraa wajji walii gadi deemnullee ashaa yookiin obboroo yoo obborollee taate saxuura booda jechuudha. Eega saharanii kana jechuun eega nyaata nyaatanii jechuudha. Nyaata obboroo achi booda habhabii nyaatan jechuudha. Akka naman dheebossine asitti immoo yeroo lulluuqqii yaa rabbii hiyyaas illee baas mummura takkitti bitatee gala. Kana jechuun nutiin guutuun keenya hiyyeessa gara rabbi kennatti jechuudha. Dureessi rabbi tokkocha. Nama gobna isaatiin haala kanaan waan qabuun lulluqqata jechuudha. Waan dandeettii waan ofii danda'u godhatee jechuudha. Kun immoo bilchaatama bitatee galee kun immoo tuyyuu manatti bilcheeffate kun immoo barandas ta'u addunyaan tuni kaa hundaaf wal hin qixxooftu. Rabbiin immoo tuyyuu jechuudha ilmoo namaa kamuu hin rakkisini. Akkasitti fayyadamin isiniin jedha. Warri illee jirtanillee hin sodaatin akka tahanis ta'an warri hin beeynillee warri jireenya asii kana dagattanillee hin barattan takkuma lama dhadhamaaneetu waan hin eegasii barannan isiniin jedha. Waan akkasiiti egaa viidiyoon kiyya ka guyyaa irraa kana fakkaata. Laayikii akkanaatu hiixan abdii isinirraa qaba. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu. እስኪ ይሄ ነገር የናፈቀው ማን ነው? يا شهر القرآن أهلا يا شهر